qeerroon gartee siinsi mateetti ofsi baga gammaddes sinjaa hedduu si gammanne qeerroon aseensu keetiif habiibi kiyyatis galatoomi ulfaadhuu jabaa namaa si jaaladhaa si kabajaa naaf jiraadha isin jaaladha hunda keessanu. Osi doktorri nama farda eegu nama farda eegu yaaltuuti. Suleeman. Sare. Qeerroo carraa nu kenname tara asofnee gabbuuna namni dubbatullee baay'ee jira. Gaazexeessonni Oromoo takkatti yoo dubbate malee Amaariffaa fi Ingiliffaan beeku jettii gaazexeessonnee keessa abboo Ingiliffaan gaazexeessu jettii tanaa fi miidiyaa Aljeeriyaatiin. Jalqaba afaan Oromootiin gaazexeessinaan Ingiliffaaf Amaariffaan illee gaazexeesseeraati. Nama jalqaba afaan Oromootiin gaazexeesseetu Ingiliffaan gaazexeessa. Ama Mustafaan fa'aa nasi beeka hojii kee tana beekta tana feeta. Qeerrooti galatoomi atillee samboonaa keenya rabbi keessaa siyaasa faluu rabbi sirraa haa jaallattu nama agartee qalbiin cabe qalbii gammachiisuun kan kee baay'ee nuti tolee galatoomi obboleessa keenya qaalii rabbi sirraa haa jaallatu. Ashitti maal jetsa? Ashitti inaaf fakkabe warra Dubaay inaaf fakkabe duraan dursee qeerroo waan hin jedhu. Wallahi qeerroo keenya jalqaba irratti atillee galatoomi galata guddaa qabda lafatti namni achi ka'ee biyya kanaan dhufu isillee achi fiddanii of bira dhaabdanii akkanatti hojjeteettanii akkana isin arguu keenyatti nu qofa osoo hin taane Oromoon guutuun gammada. Oromoon garaa qulqulluudha. Oromoon garaan fincaanii immoo yoo tana hin gubata. Hakki isillee rabbii si haa baasu. Hawwi akkana siqimee qeeqashtii ta'e natti kofara kaameera. Akkana magaala sanyii ta'e. Waan siin jedhu baga gammaddee gammachuun irratti gammadde kun gammachuu fi tapha si haa bahu haa ta'u. Doktorummaan ta'etillee rabbi si haa dabalu. Wanni ati afaanin dubbatte harki kan kee harka barakaa ka duraanii caalaa si haa ta'u. Jiraatu jabaadhuun qeerroo Suudi Arabiyaa sibira jirraa siin jenna asumaan immoo gara Riyaadillee akka nurra dhuftee nu simattu waamicha. Si boonaa jechuu barbaada. Ulfaadhaa warri jiddaa guutuun keessanuu qeerroo ulfaadhu galatoomii isinillee Suleeman irra dhuftee. Warra Riyaadirraa yaamicha sii godhu kan keessaan qabu jedhi. Walumaa waamnaadhiin. Ibrahim rakkoon qabu abdii gaazexeessa kana malee. Ibrahim rakkoon qabu. Warri Riyaadnuun fuula dhaabee bulchisuummoo maa abboon jetti dalagaa lagattu. Suudi Arabiyaa keessa duraan gammadanii isin jechuu barbaada. Suudi Arabiyaan yeroo cinqaa nama tokkoffaan nama hunda qarqaartu bari namni qarqaarsisii mul'atu malee tokkoffaan sadarkaa akka jiru tokkoffaa qarqaarsa Suudi Arabiyaadhaa bari dhiiraaf dubartiitti illee. Sulee Suudi Arabiyaa keessa duraan doktorri. Mijattiin inni rumtee maal jettan mijattiin Saudi Arabiyaa dhufte biyya jaalalaa biyya kabajamtuu dhufte isinillee biyya kabajaddu biyya rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam. عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاوي دكتورة سني دكتورة بيا سني تصرفتي لبو سار ميت أجت سينا أفور أجي مولا ميديا خان دفتني باسو بلدي تميرة كيس سينا رفتنا ميتش سينا أزجويني توبيا قال كده جمده ترى يوار جميرة كيس سينا ميتش سنتي كوفولا كاميرا درازور كورا دكتور جزم بانا فيك اللي ما جرى ما أبغى Isi nama doktora Saudi Arabia ati kadura Dubai nama Dubai na Riyadh kadura. Amma doktora kenna jin kuno inshallah. Rabbiin akkana qaba maal amma hawwii jajaa isii baay'eedha namni afuuffee maalii jedhasi kana akka kondomii kaafuufan kanarraa Rabbiin baasee waan kana dalaguu isaa doktora jijjiiramuu isaaniitti baay'ee gammanna warra Dubai. Allah wallahi billahi nama haqqii namaa nyaatu. Asumaan nama 300 jiru kana keessatti Oromoon nama gurgurtaa osoo fakkaatan keessan ka xiqqaatu salphina addunyaati faakiraa jala rabbi sinaa baasuuf sirreessa jenna namni sheekallee sheeka fakkaatee kashakullee rabbi si haa qajeelchu jennaani. Jamaal Godii seensisi mee namni jiraate ka sheeka aktiivistii ta'ee nama beekamaa ta'e immoo warri waa hatullee xiqqeessa waa taa'ennaan inshaallah. Galatoomii bakka kiyya seensisi dalagaa harkaa qaba waan ta'eef sirra bashaan fardoo yoo rigoofu jira. Ulfaadhu galatoomii kabaja. Si dubbisa hawwii keessan ishii durallee si dubbisee jira si dubbisa ammas. Bismillaahi na dubbifti. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam.
أكم نقاجر تفيالا nagaa galata rabbi جر والله فيا كمي هاوي بقى قبضي سلا دبينا كم كويتا ما يرو بريد بنام أدانتي ما شاء الله والله أتمنى لي إبراهيم أسجد أنا في سيد بس هاجر أمي مالتو مكاسي يا أمي ما هاجر جت تين كوي كانوا سيدنا بيبر وفي إيه سبديتو يادمتي والله لو جمانو ديو سنا سجلك لقيه بقى تينجر كاس لقره والله قرجي على ما سينجر هيك كراتي قال دعائي ناخذ كراتي أبصو فيسبوك أتيكو كذي ما شاء الله والله نقول جرس دفو فينا أجر كراتي سن إن شاء الله كيرو أكمل نوني مرتو نقاجر تفيا له هوي بقى جمدي والله ما شاء الله آمين ولو ما نبغى جمد يتسن إن شاء الله بس ولا جرى كابودا بكدلقا ويجرا يا بودا ولا جرى إن شاء الله كيرو إن تلبسيسي وجايو بودا وانا نملي ولدت لفو في لوفي من أصليتي إيه أكاسي إن شاء الله ولا جرى أنا ديمتان تفرّا ما تكلم يا بقت إيه بس إن شاء الله أيه ولا جرى أيه نجان أجرات أيه تنواجن سلامة سنجي تشوفي عشتي نعم هاوي congratulations نبيبتي congratulations dhugaa dubbachuuf wayita jalqaba irribaa ka'ee ammas arguu bultii ijaarte mucayyoon jedhee congratulations baga ijaaramte siin jedhee way jaallatiyyaa warri Dubaay rifattaniimi ammallee mucayyoo sammuu isii keessa warra Dubaay kana yoo dandeette haa dagattuu dhiisaa kana jiruu haa jadiida jiruu gaarii haarawa bakka warra Dubaay forget habiibtii dagadhu pass already jiruu haarawa haqlii hin qabne achi jalqabuudha malee ammallee fiddanii warra Dubaay kanuma sammuu keessa ofaa ooltanii haraa maleekum haa dagattuu dhiisaa midhamtee midhamuu baatteellee dagattuu dagatamne bare asitti isin dagachi yoo dandeetta aan dhiiran amanin ammallee warra Dubaay ilaal dhiira hin amanin guutubatti warra Dubaay maaltu dhiirti suudii noormaalii bara ajitti maal taate Dubaayin seeta qabdu dhiirri Oromoo gara jabeenni jaraa dhagaa jaala ta Dubaay jirtullee biyyaa yaatee as dhufte ta suudii jirtullee biyyaa yaatee achi deemte dhiirri bakka hundattuu dhiira namanii asii sodaadhe addaan fagaadha ispeesii barbaanne laal waliin tuqnaa ispeesii guddaa adda fagaannee jirra bara. Aniifati waadaa walii qabna gara kaayiroo akka deemu sin beekta Hamza bira wanti biraa tokko akka jidduu kiyyaaf kasaallee hin seen asumaa waadaa gala. Inshallah haala wasaalam shabiibti. Haada figgoode. Ashitti haada figgoode wallee. Lakki walii galtee qabna. Nama jalqaba nama dura natti himu rakkoo hin qabu akka osoo natti hin himin injiraa miire kan nama rifachiisutu rakkoodha malee. Kana jala natti mee akkana dhufu karooraan rakkoo hin qabu hawwishaa baga gammaddee jiruu haaraa jalqabee amma waa hunda dagadhu waan tarii hundayyuu dagadhu sin barbaachisu inni armaachi yaaduun illee baay'ee nama hin barbaachisu jiru teerra qofa fookas godhe ilma dhiiraa hin amanin tanaan daangaa siyaasaatu maa obboleessa kee abbaa kee hin taane. Ana baree ashittiiti yeroo wanti namiidheetiin jedhe ilma dhiiraa duun ta'in osoo fakkeenyaaf katti dhaqeetiin jedhe dubartiidha. Dubartii waliin turree waliin mari'annee waliin hojjanne osoo inni namiidha isin nadiifte bareeda odoo isin namiitee inni nadiise bareeda waluma qixxee lachuu namiidha waan ta'eef dubartiif dirtillee keessa baatti warri Dubaayidhis warri Dubaay lachuu lolumatti simidhe warri Dubaayidha Rahmata Rabbiin keessaa fudhee jira baroo ashitti nuti biyyaan sidiqaatu torbeetti 15 harama Rabbii dandeeti
dhiisa teessanillee hima dhiisa amma nuyi waan keessan haasoo nu dhiisa. Aboo namni kun warri Dubaay barrahmat marabbiin dhorgatee bar. Dhageenyetti adaa'ee hima haasaya namni hundinuu. Bari ijoolleen Dubaay illee gabbaatee barkee hiriyu fi haasoo itti gaaf garii nu jette. Isinillee nu jette yaa rabbii kee uummata Oromoo kana qajeelchi. Nu jette harama daa'ittan isin. Bareechine. Akka King Abdallaa fa'a achi oolan. Wallahi. Fajri salaataa inni washraa'e. Waan balleessaa walii fajri achi salaataa. King Abdalla barfayyaalessa miidiyaa makana irratti isin nama badaa gootan malee barfayyaalessa lafa suudii kana keessatti fayyaalessa barkingi. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abbo amma King Qeerroo bikka jedhan bira geettee jirta yookaan maqaa kabajaa Dr. Qeerroo. Today Doktorummaan qabnu gaagaasa doktorummaan qabnu. Inni akkamitti dhabamanii isatu nama simatu. Si'in baga gammadde siin jedhan hawwiidhaan osoo hin taane. King akkamitti dhabamanat? Maal jetta shitti? Dhufee kee hajawwitti deeme. Hawwii si'in baga gammadde bikka jedhu bira hin geenne si'in baga gammadde jechuun gaafatti tantee sii deebite. Biyyaa ba'uun waan na gammachiisee baga biyyaa baate siin jedhee sii gammaduu miti garuu bakka nagayaan Itoophiyaa san keessaa bakka xiqqoo diriirfatanii bulan baga geette siin jedha malee baga gammadde ka jedhu gaafatti tantee sii deebite gaafa dhugaan tantee ifa baate baga gammadde siin jedha har'a immoo Dr. Qeerroo yookaan King Qeerroodhaan baga gammaddee jedhaan maaliif jennaani dhugatti akka kutaa Oromoo keessaa akkas ilma sikkoo mandootitti waan dalagamuu qabu osoo hin wacin osoo kana godhaaraa hin dhagahin namni iyyaa ati iyyisiifta jechuudhaan marra. Sii galee waan hojjettu garaa keessa sikiriitiidhaan jaarraa abbaa gadaanuu taatee histirii jiru gara qaqqabattee osuma biyyaanisii ilaalan osuma falfalu ka horu hora akkuma jedhan sanii osoo kan jaalatu mucayyoo teena tanaaf iyyuu osoo kan jibbu baga taate jedhee harka itti tumu kan nyaachuuf ta'ee nyaatamuu fi isin diddelle harka itti tuma warra amantaa isin duraan hin biraa deebiteelle itti gammadee harka itti tuma namni baga nyaatamte baga rakkatte jedhee harka dha'uuf nama baay'ee nama lamaan qofa jettaniin xiyyeeffatina. Isinii galee soo ani isiidhaan baga gammaddee kan jedhu fayyaa qabaachuu isiitii fi nama isiif yaaduu nama ofitti yaaduu caalaa namaa waliin yaaduu waan guddaadha. Kophaa rakkachuu caalaa namaa wajjin rakkachuu waan guddaadha. Nuti Oromoo keenya wanni nu rakkise waliin yaaduu fi waliif yaaduutu nu keessa hin jirre. Walitti yaaduu yoo barbaanne namni nu caalu hin jiru. Addunyaa tana gubbaa waliin yaaduurra yookaan Oromoo namni caalu hin jiru. Walitti yaaduu keessatti waliin nyaatee wal nyaachuu keessatti. Ankeet osoo jedhu diina fagoodhaa nama walitti caaluu keessan namni Oromoo caalu hin jiru abbaan feete haari. Kanu rakkise garuu waliin yaaduu fi waliif yaadu. Kanaaf Walti laafti bira Oromoon akka guddattu waliin feetu guddinni waliin feetu Oromoo. Gammachuu garadhaa kana gara qeerroodhaa wannan deebisee fi waan dhabameetu argame waliin yaaduu fi waliif yaaduu inni nama biraa dhabne isa kana. Dalagaa gaariidha duris maashaallah eebbifnee karaa sitti ufneerra. Du'aayi godhaaf sirritti gara lachuyyuu sirritti. Maashaallah qeerroo guddaa siin boone. Dalagaa kanarraa bakka buutee waan silaa nuti dhiifnee bakka sanii kaane guutuu walitti qabdee hawaasummaas amantaas namummaas waan hunda shabaabummaas waadaa kenna kagaaf kaanii lafan kenne ijoollee si bira hafan ufitti qindeessii kophaa nu jalaa taatee yeroo akkana jirtu kana nama si jaalatu kana qofa laaluu osoo hin taane nama si jibbuuf duuba midhachuutu sirra jira. Yeroo baay'ee namni si jibbu sitti mul'atu. Kasi kolfu kana keessaan duubaan nama dhufti waan taateef nuti du'aayiidhaan duubaa sirraa deebifnee jirra. Boodigaardiin sii goonee jirru du'aayiidha. Ulfaadhu milkaahii dalagaa akkanatti sammuu naati gammachiisuu tana. Amin inshallah. Sheikh Mustafa Abdul Galatoo Malfada. Du'aayi kanallee du'aayi godhaame. Ashitti illee rabbi dafee achi gara kaayiroo kana rabbi haa geessu.
kaayiroo maal goote kaayiroo rabbisiin fidini bakka kaayiroo irraa dhaqa mubaashara rabbisii haa fidu. Ada isin tu doain aku darah karayu kuno akan tina tahu di dewan di subhanallah. Ke Mustafa. Wayye. Wallahi waan baay'ee dubbattanii waan gaarii dubbattanii qeerrolee rabbiin zajaa isaa akka faluuti umrii isaa rabbi haa dheeressu. Rabbi aadaa muraada isaa haa guutu. Taarraa tanaa miti isin maraayyuu sadarkaa keessa rabbi isin haa dheeressu hawwiilleen immoo bakka guddoo ga'uu dandeettaa umriin kee ganaadhaa daa'ima. Ijoollee xiqqoodha shabaabaa isin hundinuu bakka guddoo ga'uu dandeettanii umrii kanaa waan akkana hojjechuun baay'ee waan gaariidha. Ashitti du'aayii godhaa jettaniif illee ashitti illee rabbiin bakka ofii jaalatu kaayiroo fi jinnii tan osoo hin taane bakka biyyoo isiin jaalattu biyya isiif taatu rabbi isiif haa Kaayiroo ma jedhi dubartiin bakka mijatti qajeet du'aayii godhaa jirra bakka du'aayii afaan keessa naman dhaabatanii. Yaa kaayiroo ma jedhi. Ofii jaalattu. Amzaan illee kana dhaan dhagaa jadde saniif gara kaayiroon dheebotiin maal gootaami. Laa hin fedhu an bakka takka amma kaayiroo malee. Bakka ofii jaalattu bakka rabbiin jaalatu. Hamza isi wajjin bakka akka bakka barbaadde bakka bareeddu rabbi haa dhaabu jennaani. Ol qajeeltee Rabbi sadarkaa si haa dheeressu. Umrii rabbi si haa dheeressu isin hundumaa shamarran teenya. Siifan wallahi yeroo hedduu waa'een isiin hojjettuu fi waan isiin dalaydullee yeroo hedduu baay'ee ni argaa umrii si haa dheeressu. Rabbi aadaa muraada kan keessi haa guutuu siin jechuu barbaada. Rahiimallee sheekallee isin hunduma keessanuu rabbiin sadarkaa isin haa dheeressu. Ulfaadhaa qeerroo galatoomii galata guddaa qabdaa wiyyatillee ulfaadhu. Nama biraa seensisi kalaasi jalaa ol seenna uummanni Oromoo. Bakka ajillee hin deema galatoomii ulfaadhu qeerroo kenna. Ashittiin haati osoo hin deemin shamarran asirra jirtan ergaa isinii qaba. Ergaan ani isinii qabu waan namaatiin isin beekuu caalaa waan keessaniin akka isin beekaniif osoo hojjettanii baay'ee isinirraa kajeelee baay'ee isin eegaa. Kana yeroo jedhu waan namaa sirbas yoo ta'e waan namaati. Yoo sirbuun Mina dhageeffadhu mucattiitiyya. Rabbi barakaa si haa godhu. Sirbas yoo taate kanuma mataa keessanii kaashittiiti jennee waan bu'aa qabu akka keessaa dhageenyu kasiifaniiti jennee akka keessaa dhageenyu egzaampiliidha beekaa kun. Amma yeroo waan mataa ufiitiin waan namaatiin feemesii ta'an osoo hin taane waan ufiitiin. Nama arrabsuullee yoo taate warri nama arrabsu baay'eedha. Paartii warra nama arrabsuu sanillee achumatti dhiisa warraa dhiisa. Addaan baafnee akka beenu. Paartii warra nama nyaateetiif ka nyaatuuf ka nyaatamuullee warrumaa dhiisa itti makamina. Irraan baratina. Hin nyaatinallee hin nyaataminallee. Ofii keessaniin fakkeenyaaf amma hawwiin rabbi barakaa isii haa godhu. Shamarran akka keessaniiti. Waan isii caalaa isii irraa barnoota fuutanii kaatanii waan biraa waan hawaasa kana qalbii hawaasa kana keessatti ishaaraa kaayachuu akka ittiin dandeettan. TikTok irratti osoo hin taane onnee hawaasa Oromoo kana keessatti yaadannoo jabaa gaafa du'aa jirullee akka namaa taatan waan akkasiisan uumadha. Waan ittiin addatti waan namaatiin adda taatanii ittiin isin beennu ittiin du'aa isinii goonu ittiin gaafa du'anillee namni nama yaadatu. Ishaaraa gaarii kaayadhaa isiniin jedha ulfaadha. Tole galatooma shee Mustafa. Galatooma isheen murte keessan inshaallah. Qeerroo gaafii namti gaafachuu barbaade baay'ee baasuu itti gaafadha. Anamma mi'a gaafii keessa hin jiru guys gaafii keessaa ba'a. Qoya amma isin gaafii dhumaaf dhaamsa dhumaadha madhee gadi bu'a. Silaafuu isin kun warra Dubaayii jettanii rakkoo hin qabu nu warra Dubaayii hingan warra Dubaayii. Isin amma akka warra Suudiititti amma kun wal biratti isin argine das nama jedhaa garaan nu gubataallee asiin kolfaa jirra. Rakkoo hin qabu kunillee bishil haal milkaa'insa xiqqoodha jechuudha. Asii amma Suudii dhaquu waan guddaa miti milkaa'insa xiqqoodha. Garuu garaa keenya gubuu yoo feetan akka nu hundi mana deemnee walitti haasoyna beektanii nu guruppii qabna. Wali haasoynee waan keessan hamannu yoo barbaadan akkamitti akkana taate mucayyoon tun akka jennu yoo barbaadan akkamitti akkana taate mucayyoon tun akka jennee guruppiidhaan wal ijaarree hamannu yoo barbaadan akkuma mucichi keenya milkiin mana wannaa banate isin qeerroon Suudii wal gargaarsaan beekamna maaliin beekamna nama keenya jabeessuu irra beekamna akkuma jettan san waan wayii nu garsiisaati mee garaa nu guba. Ganaa gubatta.
Kunoo tokkoffaa garaa gubate walama barbaasuudha. Geessonni salpha gubachuun. Gubachuun kana Gubachuun caalee salphaadha. keessa jira. Kunoo tokkoffaa gubataa Nagaa jira. nu dhufte giftii xiyyeessi taqabballeerra nu warri jiddaa'i weelkaam jenneerra. Ashitti akkuma gubateetti gubattaa jedhe. Ijaan arguu jirta. Amma tanatti immaan gubannu dhugaa dubbachuuf tanatti aanu hin gubanne namni naa bilbilee takka hin jiru. Yeroo muraasa booda eegi ta'ee. Inshaallah akkas yoo taate mee hin laalla inshaallah. Hayyee inshaallah. Tuni Hawwiin salphaadha. boksii Tuni salphaadha. Hayyee ulfaadha galatooma ijoollee teenya nagaa keessa oola. Ashilaatoo yoo gara riyaadii dhuftu. Wallaahi ani yookaan dhufa makkaan riyaada osoo hin ta'in makkaan guyyaa 2-3. Ashittiin makka dhufuu qabdi. Tooyibachuuf. Umraa godhamu. Yaa gaafa kingi Kamaal sanuu gara riyaad deemu wayina Eenyu umraa si keessa garuu? rakkoon qabu namni. Kingi Kamaal yeroo riyaad deemu jettu maa yoo jiddu makkaa jiraate maa rakkoo qaasi takabbani. Wayita inni riyaad deemu. Keessaa Meeqattee jirti? Inni riyaadii yoo dhufe illee halkan takkatti asiin bulbulee ofirra deebi'a. Meeqattee jirta? akkasii bakka ulfaadha galatooma ijoollee teenya jabaadha rabbi sin biraa jiraatu hawwii koongiraajuleeshin irra deebinee baga Yeroo gammadde. asaasa billaa aleeki bilbila kaasee duuritti barbaada waan ta'eef. Gammannee. Dhageette qeerroo Maal jettaa? dhimma daruuriif si barbaada billaa mee bilbila kaasi. Imoomoo? Laa qaxxitaa bilbile. Qaxxitaan kaatibeetu sun hin dalagu. WhatsApp na dubbeessiifan ergaa ka dalagu. Hayyee ta'e. Assalamualaikum. Akkam jirtanii daawwattoota Dr. Qeeroo Qeeroo doktorummaa kan inni hijira irraa jalqabe. Dr. Qeeroo. Anama doktor. Warri asii namni 547 namni na daawwatu keessaa yoo namni 2-3 qofa hattuu deeggartuu hattuu yoo ta'e malee uummanni kaan warra haqaaf dhaabbate. Dhiyoo tana duula banamee jira. Duulli baname keessa ati shamarra cinaa dhaabbattaadha. Shamarra beeramaa gargaartaa haqa shamaramaa baastaa yaada jiruudhaan duulli banamee jira. Ani namni 5 fi namni 6